Biraatiin YouTubein akkanti sistemii akkamiitiin mallaqa kana akka uumee fi namootaaf akka qooduu danda'e YouTubein by the way namootaaf mallaqa miiliyoonotaan lakkaaman ji'aan kaffala jechuudha. YouTuberoonni gurguddoon ji'a tokkotti qarshii Itoophiyaatti tilmaama qarshii miliyoona 60 ol ta'an ji'a takkatti argatan ni jiru jechuudha. Kanaafuu mallaqni kunneen maddi isaa eessa? Mallaqni kun baay'ee guddaadha. Eessaa dhufe kan jedhu isinitti agarsiisa. Waan baay'een isin hubachiisa. Namni YouTubera taatanis ilaala. Namoonni kamiyyuu kan afaan kiyya kana dhagaa jirtan keessa waan baay'ee baruu qaba waan ta'eef baradha. Okay? Akkasuma Facebook pagein websiteewwan garaagaraatis mallaqa ni kafalu jechuudha. Warri onlineidhaan jiran kunneen hedduun isaanii social mediaawwan garaagaraa yoo hin ta'in ni kafalu. Instagram ni kafala. Jarri kun mallaqa eessaa fidanii akkaataa itti kaffalan isinittiin himaa jechuudha. Kanaafuu namoonni yeroo baay'ee jechuudha keessattuu Itoophiyaa keessatti kaardii guutanii birrii isaaniitiin fayyadamu jechuudha intarneetii jechuudha. Viidiyoo yeroo ilaalan keessattuu YouTube fa'aa yoo ilaalan yookiin Facebook irratti viidiyoo yoo ilaalan mallaqni isaanii hoosuma jalaa dhuma jechuudha. Baay'ee Itoophiyaa keessatti qarshii 2,000 osoo guuttanii guyyaa tokkotti jechuudha. Kaardii qarshii 2,000 osoo guuttanii viidiyoo ilaaltanii 2,000 guyyaa tokkotti dhuma. Sanii ol illee ni dhuma jechuudha. Parsantii 100 ni dhuma. So guys mallaqni isaanii kan jalaa dhumachaa jiru yookiin yeroo viidiyoo ilaalan harkaa dhumatu kun YouTuberoota bira ni deema. Haalli mallaqa itti kafalamu akkaawuntii namootaatiin wal qabataa kan jedhu addaaniin isiniif baasa jechuudha. Jalqaba irratti YouTubein dhaabbata Googleeti jechuudha. Google keessatti ga'een isaa jechuudha video storyidha. Video story jechuun video businessidha jechuudha. Video store jechuun magaazana yookiin kuusaa video jechuudha. Google keessatti Google dhaabbata odeeffannoo kuusu waan ta'eef YouTubein immoo damee isaa ta'e kana video kuusu jechuudha. Videoon kun hojiidha jechuudha. Okay? Akkanumaan miti videoon sun kaachirra jiran sarvaroonni viidiyoon irratti kuufaman yookiin sarvara jechuun sarvara ni beektu namni baay'een kuusa jechuudha. Iddoon sunniin baasii guddaa itti baaseeti kaampaaniin Google kun sarvaroota sanniin develop kan godhe yookiin kan guddise jechuudha. San booda garuu viidiyoon namoonni hojjetan achirratti upload godhamu achi dhaqanii achi taa'u jechuudha. Viidiyoon namni upload godhu yookiin post godhu kun dhaqee achi taa'u jechuudha. Sarvara isaanii sanirra taa'u jechuudha. Yeroo isin laaltan yookiin viidiyoon isin amma laalaa jirtan kun ana bira hin jiru jechuudha. Sarvarii Google bira dhaqeeti jechuudha kan jiru. Sarvarii YouTube keessa taa'eeti jechuudha kan jiru. Kanaafuu kaampaaniin kun tolaan akkanumaan viidiyoo namaa hin kuusu jechuudha. Maal argachuu qaba? Galii argachuu qaba. Akkamitti galii argata YouTubein? Birrii namoota kafalan kanatu dhaqaa jira. Gaayis akkasii miti. Googlein damee hojii hedduu qaba. Fakkeenyaaf Google AdSense dhaabbanni jedhamu Googleidhaaf damee Google ta'ee beeksisa namootaaf jechuudha. Dhaabbata Googleeti. YouTubein maal godha? Viidiyoo warra kuusanii websaayitiiwwan akka blog post fa'aa jechuun immoo warra barreeffamaati jechuudha. Blog post irratti barreeffama maxxansitanii suuraa garaagaraa maxxansitanii namoonni baay'een yoo isinii dubbisan akkuma YouTubein mallaqa argattu asirratti isiniin barsiisa argachuu ni dandeessu irraa parsantii 100 jechuudha. So kanaafuu YouTube irratti viidiyoo isin hojjettan fakkeenyaaf namni hojjetee hin jira fakkeenyaaf ani amma hojjedhee hin jira viidiyoo kana hojjedhee hin jira viidiyoo kana namni 1,000 yoo ilaale jechuudha. Doolaara takka naa kafala yookiin takkaa fi wayii naa kafala hanga lamaa naa kafaluu danda'a viidiyoon kun yoo dheeraa ta'ee fi namni hanga dhumaatti kan laalu yoo ta'e beeksisa irratti dhufu kan naa laala yoo ta'e mallaqni naa kafalama. Maaliif naa kafalama? Waan isin viidiyoo laaltaniif naaf hin kafalamu. Beeksisa asirratti dhufu santu jiraachuu qaba. Viidiyoon beeksisa hin qabne mallaqa hin argamsiisu. Okay? Viidiyoon ilaaltu beeksisa hin qabu taanaan mallaqa hin argamsiisne jechuudha nama saniif. Beeksisa kana eenyutu fide? YouTubetu dhaabbata Google AdSense jedhamu wajjin walitti hidhatee fide. Beeksisa kana eenyutu akka garana dhufu godhe? Dhaabbata AdSense jedhamu kana jechuudha. AdSense jechuun beeksisni namootaa karaa digital ta'een namoota bira akka gahu beeksisni dhaabbata garaagaraa jechuudha. Namoota miiliyoonotaan biiliyoonotaan lakkaaman addunyaa kana keessatti intarneetii fayyadaman bira akka gahuuf Google AdSensein haala mijeessaa namoota YouTube fayyadamaniif beeksisni osoo isaan viidiyoo laalan addaan citee viidiyoon kun jidduudhaan dhaabbatee beeksisni wayii isinitti dhufa. Yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa fi afaan garaagaraatiin jechuudha. Beeksisni sunniin abbaan beeksisa isaanii kafalee jira jechuudha. Kafalee jira kaampaanii Googleetiif kafalee jira yookiin baay'ina namoota laalaniitiin baay'ina namoota beeksisa laalaniitiin kaampaanii Google AdSense jedhamu kanaaf kafalaa jechuudha. Birriin eessatti kafalame? YouTubeidhaaf hin kafalamne. AdSenseidhaaf kafalee jechuudha.
dhaabbanni AdSense jedhamu Google AdSense jedhamu kun damee Google kan ta'e kan mallaqa namoota irraa fuudhu jechuudha. Beeksisa itti fiduu beeksisa san inni fuudha namoota biraan gaaf jechuudha. Eessan gaa bakka namooti jiranitti jechuudha. Bakka namoonni jiraniin gaa fakkeenyaaf namoonni YouTube ilaalan YouTube irra jiru isaan biraan gaa. Namoonni internet irratti barreeffama garaagaraa weebsaayitiiwwan garaagaraa irratti barreeffama garaagaraa dubbisanii fi bloogaroota namoonni hordofan achuma weebsaayitii san irratti beeksisni itti dhufa jechuudha. Okay? Osoo waa dubbisaa jirtan jidduudhaan waa isinitti dhufu yookiin yeroo akkana ol dabarsaa jirtan wanti mata duree keessanii waliin qabanne wayi meeshaaleen garaagaraa appilikeeshiniiwwan garaagaraa ni dhufa jechuudha. Isa jechuudha beeksisni jechuudha. So guys maalidha mallaqa Google AdSense kana YouTubein irraa fayyadama jechuudha amma. Okay, akkamitti fayyadama? Fakkeenyaaf viidiyoon kiyya jechuudha. Viidiyoon kiyya anaaf namni kumni tokko yoo ilaale doolaara takkanaa kafale doolaarri tun jechuudha birrii AdSense irraa dhufetu jira jechuudha. Anaaf YouTube bituu addaan qoodata jechuudha. Anaaf YouTubein addaan qoodannee jira. YouTubein ofii irraa murateet anaaf natti hime anaaf doolaara takka si ga'ee takkaa fi wayitu si ga'ee jedheen naa kenne malee Googlein YouTubein irraa muratee jira. Hanga murata parsantii 45 irraa murata. Namni tokko ji'a tokko keessatti fakkeenyaaf birrii 1,000 yoo hojjate jechuudha. YouTube irraa birrii 1,000 yoo hojjate 1,000 miti kan inni hojjate. Parsantii 45 kuma sanirraa muramee jira yookiin fakkeenyaaf ji'a kana keessa isin birrii 550 yoo isin ga'e doolaarri qarshii isaa ta'u doolaara isaa ta'u 550 yoo isiniif kafale 1,000 hojjettanii jechuudha isin. Maaliif 45 yookiin parsantii 45 irraa murateera 450 irraa muratee jira jechuudha. Doolaara 100 takka keessaa meeqa murateen 45 fudhatee 55 isinii kenna. 55 qofan hojjennee jechuudha isin. Okay? Addaan qooddatanii jechuudha irraa muratee isinii kenna malee hangasii miti kan isin hojjettan jechuudha. Kanaafuu mallaqni eessaa dhufe? Mallaqni qaamolee meeshaalee isaanii beeksifatan, oomisha isaanii beeksifatan, dhaabbata isaanii beeksifatan, waan qaban beeksifatan kanneen irraa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti raayid fa'aa, guuzogoo, faras kan jedhan kanneen dhaabbanni garaagaraa amma karaa onlaayiniitiin waa beeksifachaa jiru jechuudha. Dhaabbanni sunniin eenyuuf kafalan? Google AdSenseedhaaf kaampaanii Google AdSense jedhamuuf kafalanii jiru jechuudha. Birrii isaaniitu nu bira dhufaa jira jechuudha. Warri viidiyoo birrii jalaa nyaate yoo birriin eessa dhaqe? Viidiyoo yeroo ilaalan kaardii guutanii turanii jalaa nyaatee jira eessa dhaqe? Maaliif nyaata? Kun rakkina Itiyoo Telekoom Itoophiyaa keessa warra jirtaniif warra biyya biraa jirtaniif illee jechuudha. Daataan keessan dafee dhuma birriin keessan isin jalaa nyaatama taanaan galii mallaqni sun teelee san dhaqee jechuudha. Yookiin intarneetii isiniif diriire san isaaf kaffalame. Ispiidii itti fayyadamaa jirtan kanaaf kaffalame malee teelee fi YouTubein illee walitti hidhatan qaban teelee fi Facebookin illee teelee fi dhaabbanni biraallee waliin beekan jechuudha. Wal hin beekan jechuudha. Okay? Hojiin haala mataa isaa danda'e siistemii mataa isaa danda'e qaba. Fakkeenyaaf mallaqni namoota irraa dhufu osoo warra YouTube bira dhaqa ta'e yookiin warra intarneetii kana irratti hojjetu bira dhaqa ta'e jechuudha. Yeroo isin Wi-Fi fayyadamtan osoon kafalii Wi-Fi fayyadamtu viidiyoo nama baay'ee ilaaltaniirtu beeksisa baay'ee argitaniirtu ji'a tokko ji'a lama waggaa tokkollee natsaa fayyadamaa jirtu tolaan bilisaan fayyadamaa jirtu. So maal argatanii dhaabbanni kun? Kanaafuu siistamiin kun isinii waliin qabatu namoota waliin qabatu jechuudha. Namoonni mallaqni keessan namoota yuutuubaroota bira dhaqaa jira jettanii yaaddan ilaalcha kana keessaa baha sirrii hin jirtanii sirraa jechuufani keessattuu saba keenya bira jechuudha. Oromoo bira rakkinni jiru ni jira. Namoota yuutuubara ta'an biloogara jechuun warra intarneet irratti waa barreessan kana waa maxxansan kana jechuudha. Namoota akkanaa kanneen hin jabeessan jechuudha. Sabni keenya Oromoon hin jabeessu jechuudha. Ifa jechuudha wanti kun maaliif shaqqala dhufaa jedhan jecha akkanaafaa dubbatan shaqqalachuudhaafi shaqqaladhu yuutuubii shaqqalachuu fi peejii feesbuuk irratti illee yoo ta'e peejii isaa guddifachuu fi weebsaayitii illee yoo ta'e akkasuma jechuuf deemna jechuudha. Soo hin jedhamu akkas. Yoo shaqqalates isin irraa himtii jechuudha. Isin osoon kafalin viidiyoo san laaltan fakkeenyaaf viidiyoo nama bashannansiisu yoo laaltan viidiyoo nama barsiisu yoo laaltan kafaltanii ilaalle jechuudha isin. Okay? Bilisaan laalaa jirtu jechuudha. Waan namni sun yoo hojjete gaariidha. Yoo hojjechuu baate irra miidhamtu. Okay? Namni waan fedhe haa dubbatu isin callisaa dhaggeeffadha. Okay? Nama gorsuu barbaadan inboxii gorsaa malee namni sun dirqama hin qabu jechuudha. Firiidamii kennaa fi ijoollee keenyaaf nama kamiifuu firiidamii kennaa fi ilma keessantu
hojjeta boru. Isintu hojjeta boru. Obboleessa keessan xiqqaatu hojjeta boru. Namoota hojjetan fuulduratti oofuu yaala. Yuutuubaroonni Oromoo baay'een guddatan. Sababni isaa sabni keenya kun mallaqni isaa baay'ee qusachuu barbaada. Itoophiyaa keessatti keessattuu yeroo ammaa kana Itoophiyaan intarneetii fayyadamaa jirti. Haalaan jechuudha. Baay'ee fayyadamaa jiru. Neetwoorkiin iddoo tokko tokkotti malee ni jira, ispiidii ni qaba, garuu mallaqa nyaata jechuudha. Teeleen Itoophiyaa rakkoo guddaa qaba jechuudha. Ifaan ifatti rakkoo guddaa qaba jechuudha teeleen. Namoonni gara intarneetii yeroo dhufanitti jechuudha mallaqni isaanii yeroo jala nyaatamu hubannoo dhabuu isaaniirraa kan ka'e warra yuutuubiitu na jala akkana godhe. Ani fakkeenyaaf ofirratti waan beeku jechuudha. Namoota waa'ee yuutuubii hin beekne feesbuukii qofa fayyadaman jechuudha yuutuubii fayyadamaa akkana godhaa jedhee harka kootiin ittiin agarsiisa jechuudha. Chaanaaliiwwan garaagaraa sabskiraayib godhee namoota isaan fayyadan ijoollee keenya kan sammuu keessaa qabu sarchi godhee maqaa isaanii sabskiraayib godheefin itti kenna jechuudha moobaayil.